muree boodammoo ni boosanii jechuudha. Waa meeqa jira kana caaluu ka jira. Anama beete kiristaanitti daabboo fi adii nyaatanii uummanni Itoophiyaa uummanni hiyyummaatti dhume jennaan ka akkanatti isin boochisee gaafa ni Karbiyaan sanbata lama fudhatanii dhufan yaa rabbi sabirii nun kennika. Namni haga garee shahaada ummata kiristaanaa danda'e tokko illee jiru wallahi. Alhamdulillah. Rabbumatu garee shahaadaa kana fidanii godhe obboleessa akkami. Baamne tagdi abodi ndi. Isin namticha kulama sakkaree karaarra jiru ol baastan isin ijoo. Nattargitan eenyutu galgalche kiristaana gaafi daame nattargitan jedha takkaa uummanni kiristaanaa fi argattanii hoomseentan numatu guddumaan qabee sin goottata malee abdii koo seenati alamata Udduu kee qabanii. yaa ilaaha illallah deem galatoon namni waanuma fi hin qabu nama namaan jedha siraa wayii jedhaayyuu jedhuure siraa hongeelli keessan kun ilmi dhiiraa kiristaanaa laguu arga jedha asirra jira gatti fakkaata laguu qabdadha fakkaata qoshaasha kabajaa beekan isaan tolasaa wallah hongeela jedhanaa miti Astaghfirullah. Nanti kabeen shamarran hin beekna. Auzu billahi min shaytaan rajiim. Rabbiin nu habararsu. Tolasaa. Hin badhaafamne nu bara. Tolasaa. Oh. Akkam nagaa jirtu baga nagaa nuftan. Nagaa. Samuda bola. Hongeela jira wallah naa miti wallah. Baga nagaa nuftan mana fayyina. Naguma. Amena. Nagaa rajira. Tolasa. Amantaan kee maali tole? Dewan taa'u maaliin gootanii? Jira. Amantaan kee maali? Waaqeffataadha. Waaqeffataa ta'ee juusiin jedhe. Waaqeffataadha. Beesteellee miti. Tolasa. Sagaleen kee muka isaati jiru. Kiyya guuttame jira dhankaan. Waaqeffataa ta'ee juusiin jedhe. Network rakko. Amshar. Waaqeffataa nuti isiin jedhe. Shabakaan keen hojjetu. Network hin qabdu. Ofumaa. Joona bareedina adda addaa ta'e xumure. Obboleewwan taa'u godhame kuma dhibbaan maasha Allah. Maal jette obboleessoo? Ofumaa kan ta'e namni ta'inaan hin jenne. Amantaa waaqeffataa ofii uummatte malee namni ta'e isiin jedhan jiru. Egaa amantaa waaqa namatu uumamu. Waaqeffataa ofii uummattan jechuudha. Ani hin beeku. Odoon beekin maatta mantare? Islaama ta'uu amma.
لا إسلام تو سنتان هذا توبة سمرة كيتي إسلام تو أرجعتي الحمد لله ترفتا إسلام تو في دورة براتشو قبضة خدا فماتي واقفتها ترجع أمانتا كان هيكو سام بينه أكمل ديت أمانتاره Ise baay'ee asii hordofaan turellee garuu gidduudhaan waan hanga tarii keessa tureefan irraa fagaadde malee hordofaa ture akkuma jalatti. أها أمشي إن شاء الله ربي سيعلى في سوشي Ameen ameen. barachuu feeta malee gaafatamuun feetu saa Ani beenteellee biti toros killee biti dhaqeellee hin beeku lakkee. maal waaqeffataallee amantaa dhaka jedhu hin jiru bara obboleessa koo Dhugaa. bakka goobaziidhaati ka keenya ammaa achi inshaallah rabbi si haa laaffisu erga gaafatamuu barbaadu si dirqisiisu waan ta'eef dhaggeeffadhu baay'ee qabadhu inshaallah ustaaz Saadii ustaaz Obboleetti kiyya shaadaa qabateera namalee. waaw darbee haga kaafirra dhuftutti irra itti hiba gaddaarra inshaallah ibsaafi سيالات قبلت كي إسلام ما سياق إسلام ما تعطوا بلي رب سنجيسي والله Ameen ameen. Geesh. خلاف جواد ورنا مع الرسول بلسة تأي أنجيل خبط وقافة ومنتا كريستان رالي إسلام رالي خبط سليم بودا Wal maddee qabee ilaalaadha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e bakka barachaa jira yeroo isaanillee na beeku garuu yoo na irraanfatan hin beeku malee. قوبس نما كنا كنا كبر بعد كنا دبنا مع الرسول بربادو بتي Nama rasul malee. Haram. قوبس أكثر أبغى سكيرا جواد شيء جواد دو namu waan tokko illee si gochuun dhumna usigalee lubbuu keessatti gaafatama waan ta'eef karaa laa'ummaadha waan ta'eef hubadhuati amantaatti amanturraallee gaggaafadhu siraa maal si deebisanii miti deebiin qabdu warra kiristaanaa yoo ati gaafii gaafatte si deebisa waan ta'eef ati hubadhu kootu garee shaadaa ulamoota gaafadhu kara keessallee ustaawota fuula godhii waan si dhibe gaggaafadhu inshallah abdii rabbiiti du'aa isii godhaa dobboleetti geeshee Ayyaay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله وبليس بكين يخنا لك واجد شوني والمايكي بنا دمالي ومبراتي إن شاء الله. لو فوق الله سبحانه وتعالى تلين دبّت أسورة نوتة دبّت آية رفعه ما شاء الله دران درسي وبليس كينيا والله كران غرتي كرما وبليس كي أرجيك أبتساني دوغان دوغام وبليس كي أرجي غرتي أبتساني وهندر غرتي وبليس كي ما لكني هبتي ما لكني أرجي كراك أبتي الرجال غرتي وانو أسيسيهم نورا وسو اسمر هبتي واحد درجت إذا قاما أيوة سالمان سينجتشو في تلوسا كينيا ربي قرتي سيفيس أكبر بريسكيتي إبسس ربي سيا إبسو كران إني دقا كران إني هكا كران ددبين انقمني كران قرتي تول الربسو انقمني تول تكيسو انقمني إتي والكبجو ملي ألفين أرقاتشو ملي جنة أرقاتشو ملي إبداراتي فمو ملي كران إني دقا كران إني هكا الدنيا تنقوتون جالت جبتي غرتي كران اتي غرتي سي نجاباتو كرا غرتي اسلاما كان مالين جيرو يا بليسكيا واحد دوام اسسلاتو الزلت اي برچا جرجت الزلت اي غتي يرون درغي فدا جرت ربي ام لي سي انسرو سي ربي غرتي كرا كان سي لافسه سيس غمنا سفيده akasitti ka dhugaa gartee atu waa hedduu ni beeyta erga azreettee erga dhaga'u jira barachuu jirattee waa hedduu ni beeyta waan afellee nama baratee gartee karaa kana gartee dhufu rabbi si haa godhu har'aa boruun jedhini gizeen of baraarisiin jechuuf obboleessa kiyya maaliif jennaani rabbiin gartee nama gara isaa tooybatee deebi'e gartee irraa qeebalaa jee sigalee namni immoo gaafuma tooybatee gara isaa deebi'e gartee akka ilmoo dhalatteetitti gartee qulqulluudha jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala hooma sanitti hin deebi'in malee gaafa tooybatte kanarraa gartee ati qulqulluudha kanaaf
gizeen dadda fi of baraari obboleessa kiyya siin jechuuf maaliif guyyaa duunuun beeynu sa'a duunuun beeynu rabbi gartee kufrii kanarratti sin ajjeesini rabbi wallaalummaa karaa gartee itti si cuuphanii takkaa gartee itti waamee qasi godhan san irratti sin ajjeesin siin jenna maaliif sun karaa gartee xiqqeenyaati karaa itti gartee wal kabajanii miti karaa itti gartee jannata argattuu miti jaalattee jibbitee Yesuus isin gabbartan suni ganaa dhufee gartee waan inni dhufuufis gaafa gartee addunyaa kanarra ture maal akka barsiisaa tures wangeelli inni sirriin waan jedhus wangeela hubadhu qura'aanas hadiisas waa hunda hubadhu itti seenis hin jenna obboleessa kiyya nuti gartee asii achi daban qabnu wanni nuti harkaa qabnu ragaadha qura'aana hadiisa waa takka qura'aanatti edaanee takkaa daballee dubbachuu hin dandeenyu waa takkas irraa hir'ifnee sitti himuu hin dandeenyu hadiisa qura'aana illee jechuu obboleessa kiyya wangeela garuu waa baay'ee irraa hir'isan waa baay'ee itti dabalan seegalee mi obboleessa kiyya atu waa hunda argitee jirta dhaga'ullee jirtee guyyaa guyyaarraa inshallah rabbi gartee si amil keessachumaa fi ani gartee simaa du'aa godhuu fi gartee rabbi si alaafisu obboleessa kiyya hangan erga gartee karaa waa hunda dabaafachuuf dhuftee rabbi si alaafisu dafi of baraari dafi gartee gara diin kanaa seenii si jechuu barbaanata obboleessa kiyya barakallahu fiikum Muktaar waan amma dubbatte irratti raagaa qabda waan amma dubbatte kaate irratti wangeela irratti waan isaanitti dabalan waan isaanii gaafatan yoo jiraate raagaa kenna dafi maal jette Tolosa Abdi Tolosa miti wangeela irratti waan nuti ofii keenyaan fuunee itti daballe yoo jiraate wanta nuti irraa irratti yoo jiraate raagaa kenna eewa wanti isin ofii keessatti dabalta ofii keessanitti dabaltan Yesuus ani waaqan jenne bakka tokkotti illee ani uumaadha ani ajjeesaadha ani jiraachisaadha jenne Nabi Muhammad immoo ani waaqa jedhee dubbateera waaqan jenne nutis Nabi Muhammad waaqa jennee hin beeknu takka Rabbiin immoo ani waaqa jedhee dubbateera Rabbi moo ani waaqa jedhee dubbatee jiraata rabbiin si uumes kana uumes rabbiin isuma san tokkichi Dese mas kanuma da meuti kabar waan hin jireen odeessanii fi namni na wajjin dubbachuu barbaadu abbaa caalirraa kanaaf namni biraan na wajjin dubbatina deemsila zimete yaawolte yoo dufte kottu dubbadhu maariyaami abbaan caalillee asuma jira rakkoon jiru obboleessa kiyya amshee hin sardamin hin sardamin amshee namni taragaa rakkoon qabu yoo ani si jala sardames namni sardamne ni jira ka seeran si hubachiisu ni jira amshee romaa rakkoon jiru yoo gartee haasaa kiyya takka gocha kiyya jibbites ni jira amshee namni inshallah amshee obboleessa kiyya suuta hubata inshallah rabbi si alaafisu social media da jettee sirratti baatee daaboo wanti nitti geessanii laguu argitu maaloodha ittiin odeessine waan dhugaa jiru tokko irratti dhaabannee dubbannaati kottu dubbadhu. Wanni dhugaa jiru bare si himee jira obboleessa kiyya Abdi. Zimetteen haasa'anii nabi antiniin iyyuu rabbiin iyyuu ani waaqa anatti amani jedhee hin dubbanne zimetteen haasa'ina daraaki dubbanne iyyuu. Ragaa miti. Ira keessa baay'ee tokko faayitu Maaltu bifa mana onatti. dhage baay'ee qabadhu dhaggeeffatu amma ani atu qabadhu dhage qo'ande wajjin ni haas naasuun wajjin nama taragaagaa wajjin haasaa dhuguma maamantii koo beeksifachuudhaaf hanta waan ta'eef mi'ootii qabadhu. kanaaf amma ati caallisii ustaaz hojii haasa'i maal maariyaam achaa oolta kalaas walitti deebinaa rakkoon qabu siin jedhu obboleessa nuti kabajaa qabna ulamoon nu daziru dhiyyoon ani Atuu kabajaa qabaate asirra baate afaan hin baddu. ani ganan gadi qabeessi barsiisa wallaahi Utuu dhuguma kabajaa qabaate asirra baate afaan hin baddu. Angeli kejetu waan asuma jettanii hime malee takka dogongosa hime waan maqaa jira beektaa Amantii namaa kabaje amantii keessii kabaje. oduu dubbaddaa namtichoon iyyini yaammoon inde Akkoo haasaa kamiin ammonyaal. Nagaa ka Abdi ati akkami? Durtaa beebannaati akkamati. Fayyaadha. Jira baddeemmoo. Maani numa jirra akkanan ta'in kaantee miira keechaa bahi barbaachisu miira keecha seenu. Baay'ee naa dhugaa waan isheen haasaa oltu nageeffanneeti waan baay'ee haasofti. Kun immoo barbaachisu beektaa yookaan ofii kan namaa kabaje namni kan keessii kabaja.
meesuu wayita san irratti haasa'uu turte yeroo sani naafatillee na sinjiruu natti fakkaate jirtaas wayita jirre haasa'u jirtaa fachaa turte malee asin jirtuumi gastii kanarra jalan jira kamal gastii dirqama ta'u maal la fayyada bakka amma waan isaan haasa'an ani hin beeku ati moo hubatuu dandeettaa garuu wayita sanidha kana haasa'uu qabdu amma mee anaafsi waliin haasofnu heeyyama mara Akon ngo gafi tokko na gaafatta tokkon si gaafadha akkasitti walii galla abshir hin gaafatta gaafii na si gaafadhu gaafii na si gaafadhu waaqayyo meeqa waaqessita abdii tokko waaqayyo tokkicha malee waaqayyoon biraan jiru miti injaru booda akka lama naan jenne waaqayyo tokkicha qofaatu jira yaa waaqayyoon tokkichi sun isa kamiidha Yesus Kristos tole Yesus Kristos waaqayyoodha ana malee karaan hin jiru ani Yesus Kristos waaqayyoodha malee karaan hin jiru amma waa'ee karaanatti nimin laal gaafii kiyya afaan irratti na deebisi isaan waaqessu Yesus Kristos waaqayyoodha yisin jedhe yesin jechaan jira akkanitti waaqate akkaataa isaanatti nimin akkaataa natti nimin waaqayyo ta'uu qofa naa himu dhaggeeffadhu abdiin dhaggeeffadhu Yesus Kristos waaqayyoodhaan jetteetuma deebisuudha wani biraan jiru lakki jechuudha hanganuma bara akkaataa isaa naa ibsii waan siin jedhe qofa naa ibsita akkaataa inni itti waaqayyoon ta'e naa ibsii waan siin jedhe natti himta ati abdii amma fakkeenyaaf nama akkamitti nama taatee dhiyoo si gaafadhe naa ibsita malee ati nama waan biraa ta'uu siin jedhe nama jetteetuma gabaabsuudha wani biraan jiru Yesus Kristos waaqayyoodha ana karaa dhugaan Yesus Kristos